isuma iidii kana maqaa gammachuutiin dhiira gennoota dargaggoota ijoollee durbaa gurguddoota walitti laaqanii asfaaltii irratti yaa'anii karaa cufanii warra sirbaa turantu jira jechuudha. Iduma hin gaddaa kanarratti kun egaa kun warra daangaa rabbii cabse jedhama jechaadha. Maalni daangaa rabbii maal fa'i inni jarri cabse? Tokko keessa isa jarri dhiiraaf gennoota waliin maki dhiiraaf gennoota walitti makanii mana keessatti walitti makamuu hin ta'u asfaaltii irratti immoo hayaan dhibee safuun illee dhibee diin al-islaam cabsamee maqaa gammachuutiin warra keetti gaggeeffate suni diin al-islaam ni morma waan akkasii. Ummanni maqaa ayyaamu akliin yeroo nyaataat yeroo dhugaatii jedhee khamrii dhugu kunoo warra daangaa rabbii cabse jechaadha. Ayyaamu akliin wa shurbi yeroo jedhu rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbi quraanaan kuluu washrabuu yeroo jedhu nyaadhu yeroo jedhu halaala malee haraama miti jechuudha. Quraana fadhiisa micciiruu hin danda'amu. Haraama miti jechuudha. Biiraa dhugii miti jechaadha. Waan nama macheessu dhugii miti jechaadha kan quraanni fadhii dubbataa jiru. Kanaaf eeggatamuu qaba jechaadha. Ummanni maqaa gammachuu kana ilaalchisee dargaggoo irraa magaalaa ta'e baadiyyaa ta'e biiraa dhugaaru kan khamrii waan nama macheessu dhugaa jiru. Rakkoo keessa jiru gammachuu miti kan jira ciidii miti halaaka. Badii keessa jiru salphina keessa jiru malee ciidii miti jechaadha. Ciidiin إنما ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد من خاف يوم الوعيد. قيات يا ما صداتشور عيد مت قيات يا ما رب صداتشور سيتشم قيات يا ما فانظر ربي أبدا يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مكاغم متوتين أمتك واسيرتي روفة الجر كان صلاة زوري جمعان صلاة عصرين صلاة مغربا صلاة عشاء صلاة صبح صلاة gammachuu jennaan kunoo gammachuu gammadaan jennee jennaan kunoo mana kuwaasi mana caffara achitti dachaame sirba maalootu maal ta'e jennaan didichuu sirbi haraam sicha laala ta'uu hin dandeessu. Rasuul rabbii jala muree lafa kaa'ee deemeera waan ta'eef. Ummata tokko dhufti jeensi yastahilluuna al-hirra wal-hariir ummata hariiraa fi zinaa kana lala godhattu wal-ma'aazifa muuziqaa kana lala godhattu dhufti jeen dhufte kunoo himeera rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam hin dhufti jeen agarre kunoo rabbiin isaan beeskiseera waan si cirhu waan rabbi isaan beeskise kunoo dubbatu rabbichi isaan beeskise ofiin hin beekanii. وتصديقه فيما أخبر ورب سامبيس كمنا دبة دقميسون محمد رسول الله تمنى الرأس تقو إن نفتجين أمني زنا حلال قلت نفتجين كلو أرقاج الركون نومتي كلو ilmaan abaluu abaluu keessa kunoo mandarrundi safar magaalaa baadiyyaa zinaa halaala godhatte baay'eensi ummata badaa dhufa sichi ummata zinaa halaala jette baalagummaa halaala godhattu dhufti ummata muuziqaa halaala godhattu dhufti wal ma'aazif jechuun yaani al muuziqaa jecha muuziqaan hin ta'a jettee ummata dhaggeeffattu dhufti jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ummata salphattuu kanaa dhufti kan qiyaamaan irratti dhaabbatu jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam kuno agarree wallahi waan dinqiidha yaa rabbi nu hambifadhuqa maal keessa jirra jechaadha wallahi ummata kanaa dhufti dhufe kuno gammachuudha jedhan kanatti fassaratanii jechuudha kan kamrii yusammuunaha bighayri ismihaa kamrii maqaa barootti moggaafatanii maqaa isa nama macheessitu maqaa isa ajaarraa kaasanii maqaa bareedduu itti moggaafatanii ummata khamriidhaan halaala jedhamtu dhufaa ummata khamrii halaala jedhamtu dhufaa ummata hariiraan halaala jedhamtu dhufaa ummata muuziqaadhaan halaala jedhamtu dhufaa sun mallattoo qiyaamaatina akeekkadhaa jedhe rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam wanta rasuul rabbi himan agarre isa waggaa 1448 addaatti rasuul rabbi dubbate jechuudha waggaa 1447 kunoo amma 8 galeechaadha 8ffaa galuudhaaf bicuusiisa feechaadha amma kunoo zulijaan kun dhumnaa muharram irratti 8ffaa lakkaa'uu deemne jechuudha fakkeenya amma 12ffaa keessa jirra
وانت رسول ربي وقاكو تقول إبا أفرين درها سي إجانا قرن موجران عجيب ربيتي والله أمة سكفر أجبر إسا إسلامنا كيسا قال إسلامنا لا قارقنتو الرق قلبنا ما جفص والله إسا إسلامنا كيسا قال إسلامنا أن إسلام جرام قاسم ما جفص جرو أن إسلام جرام هجي أمة نكفر أيو جتشوسا جتش أمة نكفر أيو جتشوسا كام فتاجرو كيني إلا أجرو إسلامنا كيسا رابطة ربطة بو هجي أمة نرب التكفرات أمة نبي محمد تنمن أيو hojjechuu dhaaf arraayello annabi Muhammad amanaara jira hojjetaa jira annabi Muhammad amanaara jira jedhaa jira jecha ummanni rabbitti kafareeyyuu arraayello jecha maqaa nyaachuutiin maqaa dhuguutiin maqaa gammachuutiin daangaa rabbi cabsuun hin jiru jechuudha baadaan